Hiriyaa jechuun hiriyaan gaafa rakkinaati, hiriyaan gaafa xiiqiiti, hiriyaan gaafa rakkooti, hiriyaan gaafa dhiphinaati. Hiriyaan akkasii guyyaa akkasii nama faana hin taatu taanaan tasumaa hiriyaa miti. Hiriyaan gaafa namatti tole qofa nama faana lafa dhiitu borus darbee gaafatti rakkatti sigatee isatti tole faana lafa dhiita. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota maatii dandeessu jira jirtu nagaa keessanii an nagaa qaba galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa har'aa maaliif jalqaba irratti waa hiriyaatiif kaaste jechuun keessan hin oolu akkuma suura irratti argitan kana nama baay'ee obsa qabdu dhugaa dubbachuudhaaf taanaan hamman dubartoota miidiyaa kanarratti arge keessaa kan yoo dubbattullee sagaleen ishii baay'ee baay'een dhaga'amne immoo firaa'ol jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf yeroo ammaa kana gaa wantoonni ishee irratti ta'aa jira. Isuma keessaa immoo dhugaa dubbachuuf taanaan ani wanti baay'ee na gaddisiise, wanti baay'ee na aarsee, wanti baay'ee na jibbisiise kaleessa hiriyoota ishee warra turan kaleessa siif jirra warri jechaa turanii har'a garuu bakka isheen itti miidhamte bakka isheen itti quuqamte sanaan lafa dhiitu jechuudha. Argitanii hiriyaa ofii yeroo akkasiitti adda baafatu jechuudha. Maaliif kaleessa gaafa sitti tolee jiru kaleessa gaafa ati waan gaarii haala gaarii keessa jirtu si faana ta'ee namni tokko gaafa ati immoo miidhama keessa jirtu si gatee bakka itti tole bakka utaalchi jiru bakka gammachuun jirutti argama jennaan inni kun hiriyaa miti jechuudha. Jechuun ofittummaa akkuma akkaataa isatti tolu malee akkaataa siif ta'u miti jechuudha. Hiriyaa jechuun immoo kafanadha. Obboleettii ofii caalaa hiriyaa ofiitu namatti aana jechuudha akka kootti. Kanaafiyyuu namoota baay'ee taajjabaa jirra. Hangumadhani aarii fi hangumadhani taajjabaa jiru. Sinis akkuma kana argitaniitu ta'uu danda'a daawwattoota koo. Kaleessa warri isheen akkasidha isheen nama gaadha har'a garuu iddoo sanaa hin jiran jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf gaafa isheen haala gaariirra jirtu gaafa isheen waan gammachuu qabu yookaan immoo namni naannoo ishee jiran sana faana jiran har'a faana hin jiran. Nama jechuun immoo gaafa rakkinaa gaafa dhiphinaa gaafa qobummaa nama faana nama ta'edha hiriyaa jechuun illee jechuudha. Isa kanarratti dhugaa waaqayyo namoota hin eeggamne kan akka Naasiraa Gursum Ashittii namoonni kallattii adda addaatiin viidiyoo hojjechaallee jirtan diit gochaa akkuma kanammoo qaxaleewwan qimamiiwwan madaamotaa kallattii adda addaatiin sagalee ta'aafii jirtu isheedhaaf dhaabbataa jirtu jechuudha. Isa kanarratti baay'ee tokko galatooma. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan gaafa quba tokko namatti qabnu qubni 5 akkanatti qubni 4 akkanatti galagalee jiru beekuun barbaachisaadha. Dubartiin amma ishee abbaa manaa ishee wajjiniin akkas ta'aa jirtu kun yeroodhaaf malee boru ishee irrattis wanti kun akka ta'u beekamaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee dhiironni maaliif akka ta'e hin beeku. Nama isaan kunuunsu nama beekaa gad uf deebisee jireenya koo bultoo koo jedhee hin jaallatan jechuudha. Nama akka barbaade fuuldura isaanii dhaabbatee falaxaatti cabsee jechatti deebisee ifate isa kana jaallata jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan maaliif egaa Oromoon safuu qaba. Oromoon safuu beekaa intalli Oromoo safuu qabdi, aadaa qabdi, duudhaa mataa ishii qabdi, akkaataa maatiin ishiitti guddisan qabdi. Kanaaf egaa akkuma argitan immoo firaa'ol immoo namoota bara kanaa keessaa warra of dibanii of dhiqanii hey jedhan sana keessa miti kan isheen jirtu jechuudha. Hamma miidiyaa irratti arginu baakgiraawundii ishee fi waaqa ishee qofatu beeka jechuudha. Namoota immoo akkasumatti dhiyoo jiran haa ta'u malee egaa dhiirri bara kanaa walumaa galatti isa akkasii kana hin fedhu. Akka barbaade kan isa wajjin utaaltu akka barbaade dibattee dhiqattee kan baatudha. Bareedina irra keessaati jechuudha dhiirri yeroo ammaa ilaalaa kan jiru. Ayidoon dhugaa dubbachuudhaa fi dubartiin kun akka kootti hafee hin qabdu. Walumaa galatti egaa dhiironni akkaataa kanatti nama miitan akkaataa kanatti nama gaddisiistanii dhiisaa jechuudha. Tarii immoo ittiin ammas miidiyaa keessan guddifachuudhaafidha yoo ta'e uummata irratti waan hin taane hin dalagiina jechuudha. Egaa kan akka Ashittii kan akka Naasiraa Gursum as ba'anii waan isheen keessa jirtu uummanni isheedhaaf akka sagalee ta'uu qabu dhimma ishii akka dubbatanii sirreessaniif ishee cinaa akka dhaabbatan dubbatamaatoo jira. Kanaaf yookaan ammas ni danda'ameeni dhugaa dubbachuuf taanaan otoo danda'amee jechuudha. Oromoon egaa yeroo akkasii kana wal bira dhaabbachuutti beekamaadha. Yeroo tokko immoo namni tokko erga du'eetti kan lafa dhiinnu jechuudha.
otoo waan hundumaa keessaa dhugaa dubbachuuf wanti garaana nyaate yeroo Naasiraan Gursum dubbattu haadhaan qabdu abbaan qabdu jette. Unet dhugaa dubbachuuf imimmaan koo qabachuun dadhabeeroon jecha kana dhaga'u jechuudha. Haadha dhabuun abbaa dhabuun hammam akka nama miidhu gaafa nu bira jiran waan nutti hin fakkaatani. Hammam akka nama hir'isu warra of biraa dhabeetu beeka jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni otoo isheen kana caalaa miidhamiin otoo isheen kana caalaa rakkoo keessa hin galiin akkuma argaa jirtan daa'ima qabattee too jirti ilmoo ishii wajjin illee too isheen gargar hin fagaatiin seeras yoo ta'e yeroo ammaa kanatti umurii mucaan ishee irra jiruun ishumaafidha. Ishee bira akka taa'u godhadhee yaada. Egaa seerri biyyoota garaagaraa adda adda ta'uu danda'a malee akkaataa kanatti ammas ni danda'ametti Oromoon hundiyyuu amma keessumattuu shamarran biyya hambaa jirtan Waaqayyo isin haa eebbisu. Baay'ee waa'ee ishee kana daddabarsaatii jirtu jechuudha. Ariifatee fi bakka sanaa otoo kaatee kadhannaa keessaniin illee wajjiniin ta'a. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa hin beekani miidhamni shamarran haadholii abboo keenya kanarra yoom akka dhaabbatu. Okay, akka amantaa musliimaa tokkotti namni tokko hanga meeqaa fuudhu akka qabu kitaabni hin kaa'a jechuudha. Haa ta'uyyuu malee ani kan hin beeku jechuudha. Namoota irraas gaafadhee kanan hubadhe yoo jiraate akka kitaabni isaanii jedhutti fuudhuuf mirga qaba. Garuu fuudhuu kan danda'u walqixa bulchuu danda'a yoo ta'edha. Ishii tokko jaallatee ishii tokko akka miidhu quraanni akka hin eeyyamne namoonni baay'ee natti himaniiru jechuudha. Maaliif ani amantaa kunan jaalladha, amantaa kunan kabaja waan ta'eef amantaa namaa sanas immoo kabajuufiif illee baruufiin qaba. Yeroo baay'ee amma akkamitti amma kana fuudhu namoonni jedhan jiraachuu danda'u. Haa ta'uyyuu malee baruun dirqama waan ta'eef namoota amantaa kana keessatti dhalatan beekan nan gaafadha jechuudha. Waa'ee akkasirratti akka seera bulchiinsa kitaaba isaaniitti namni tokko fuudhuu mirga qaba. Garuu immoo hundayyuu walqixa bulchuu akka qabudha. Malee ishee tokko faana caffaraa, ishee tokko faana lafa dhiitaa, ishee tokko faana waan meeqa ta'a. Ishee tokko immoo akka isheen miidhamtu akka isheen gadditu gochuun yakka akka ta'e yookaan immoo cubbuu akka ta'e naaf himamee jira namarraa gaafadhee dhugaa dubbachuuf taanaani. Kanaaf egaa reediin atis otoo jechuun bakka otoo ta'ee haadha ilmoo kee haadha ilma kee ishumatu sirraa bareedayyuu ture. Dhugaa dubbachuuf ishiin ammaa sirraan bareeddu si faanayyuu hin deemtu si caaltiyyuudha akkan ilaalutti jechuudha. Akka kootti jechuudha si caalti. Muufraa ol ture kan si faana deemu kan si faana bareedu isheedha dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e akka kootti jechuudha. Kanaafiyyuu walumaa galatti sagalee ta'aa fi dubartii kanaatiif akka isheen qobummaan waa hundumaa caalaatii nama miidha jechuudha. Isa jechuun qobummaan baay'ee dhukkuba qoricha hin qabnedha qobummaan. Namoonni miidiyaadhaanis ta'ee naannoo ishiitti immoo argamtan qobummaa kana keessa bargeetti jireenya gaa'ilaa keessa galanii dubbachuun baay'ee ulfaata. Haa ta'uyyuu malee haalli isaa erga gara miidiyaatti dhufee erga immoo ifa ta'ee ba'ee so kanaaf egaa cal jedhamu otoo hin taane sirreessuun barbaachisaadha jechuudha. Gidduu galuun barbaachisaadha. Dubartiin kun akka isheen hin miidhamne lapheen namaa takkaa cabe taanaan deebisuun ulfaataadha yoo Waaqayyo nama gargaare malee. Egaa maal goona baruma keenya kanatu akka namni walitti jabaatu akka namni wal jibbu akka namni walirratti ka'u taasisaa jira jechuudha. Haadhoo fi haadhoon akka walirratti ka'u so dubartiin dubartii taatee walirratti cakkanuu hin qabdu ture. An jechuun hin beekna abbootiin durdurii akaakayyuuwwan keenya dubartii anamma akka kootti jechuudha. Akaakayyuun kun dubartii lama qaba ture. Lamaan isaanii baay'ee wal jaallatu dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Akka obbolaatti wal ilaalu ture. Bara kana keessa immoo sanuutoo amantaan isaanii eeyyamee jiru. Egaa akka isheen miidhamtu qobummaan akka isheetti dhaga'amu gochuun ulfaataadha jechuudha. Egaa haa ta'u namoonni immoo kallattii adda addaatiin ishee bira dhaabbattanii ishee jabeessaa jirtan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Akkuma kana immoo warri asiif achi ishee ergootanii ishee jajjabeessaa jirtan isinillee galatoomaa jiraadhaa viidiyoo hojjechaa dhugaa dubbachuudhaaf taanaan toora miidiyaa hundumaa irratti sheer ta'aa jira. Egaa Waaqayyoo bakkuma isheen jirtutti ishee eegu waan yaaddanii fi Oromoon hundimmoo waan karoorsitanii fi galmaan akkasiin geessistanii fi
waaqayyo sinaa gargaaruun dhaamsa kootii waaqayyo ishee wajjiniin haa ta'u.